Yooyyaa harka fuuni akkam jirtan hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya rarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa akkuma beekamu guyyaa viidiyoo addaa tokko isinii qabadhee dhufee jira jechaadha. Keessattuu shamarran gola madaamii jirtan yeroo baay'ee rakkoon taaniif kan isin saaxilu wanta isin takkaa hin beekne jechaadha. Wanti isin maal jechuun keessaniin hafu viidiyoo kana laayikii godhaa, sheerii godhaa, wal qaqqabsiisaa isin fayyada. Haga dhuma waliif sheer godha. Hundi keessanummaa obsaan na caqasaa haga dhuma. Obsaan nama barbaachisa wanti marru. Maal inni illee jechuun keessaniin hafu osoo isin hin beekin gola madaam keessa jirtanii mana san kameeraan jiraachuu dhabuu haala ittiin beektan. Ijoollee yeroo baay'ee amma madaamiin takka ijoollee baay'ee miidiyaarra osoo isaan hin beekin waraabdee baasaa jirti. Akkamitti baasti kan jennu fakkeenya osoo nyaata fa'aa fudhatanii as keessatti tokkota keessa godhatanii ijoolleen nyaatan argan tuffaa ashaakiltii firaafirii as keessa godhatanii wantoota akka biskuutii juusii minaamina wantoota akkas fudhatamu kana as keessa fuutanii gootanii ijoolleen baay'ee mana fincaanii fa'aa keessatti osoo nyaatan viidiyoo isaanii argina karaa sooshaal miidiyaa kan kuni akkamitti ta'ee gaafa isin jettan obsaan na caqasaa isinittaan hima. Kameeraa haga tanaatitu jira, haga tuqaa tanaa jechaadha. Kameeraa akka qalamaatitu jira. Kameeraa waan saantiba wayii fakkaatutu jira. Kameeraa wantumaa ati osoo hin beekne mabiraatii fa'aa keessatti fiishii girgiddaa jechaadha. Bakka elektirooniksii girgiddaa kana keessatti suuqqamtee jirtutu jirti. Waan ati hin beekne filaashii keessa godhamte achii baasanii CD qabdi bilbila irratti galchanii isin waraabdi jechaadha ishee. Isin garuu hin beekta waan san. Akkamitti viidiyoon akkanaa miidiyaa irratti gaafa of argitan faarifachuu dandeessan. Osoo wanti isin mudatiin dursitanii har'a of eeggannoo isin gochuu qabdanii furmaata isinii fidee dhufeera jechaadha. Furmaanni sun maal inni gaafa jettan viidiyoo kana obsaan haga dhumaa caqasaa. Furmaanni aappii asirra isinii kaa'u tana jechaadha. Aappii tana bilbila irratti gadi buufadha tokkoffaa. Aappiin tun kameeraa bantee jennaan kameeraa dhoskaa kilaasii keessa jirtu mana fincaanii keessatti fakkeenyaaf ijoollee mana dhiirri tokko baalageen jiru osoo isin hin beekin fiishii san gizee ati kilaasii kee hin jirre yookiin osoo ati mana fincaanii hin jirre sa'aati ati safara san hin jirre eeggatee kameeraa san dhoskaadhaan gaafa achi keessa kaa'e aappiin sun si waraabee bilbilatti kameeratti sun si waraabdee bilbila isaatti xalaftee waan ati gootu guutu si ilaala. Yoo ati shaaworii fudhattee kilaasii kee galtee uffata qayyarattu yeroo ati nafa kee looshinii dibdu inni si hordofa kameeraa sanis kilaasii kee keessa godheeyyuu jechaadha. Aappiin sun eessa arganna yoo jettan kallattiidhumaan pileestoorii keessa seentanii gadi buufattan jechaadha. Maqaan ishee illee akkuma asirra isinii kaa'e kana taambinal irratti illee isinii barreessa. Liinkii isaa diskiripshinii jala isinii kaa'uu barbaaddan gad tuqxanii buufattu. Kaza aappii san gadi buufadhaati bilbila keessan irratti oonii godhaa. Seetingii 4 qabdi. Seetingii akkaataa ittiin oonii godhattan immoo viidiyoo ittaan irratti isinii hojjedha jechaadha. Kaza aappii san seetingii 4 san oonii gootanii gaafa bantanii bilbila keessaniin akkanatti bantanii jettanii bakka ifaan hin jirre fa'aa keessatti bakka mabiraatiin dhaame fa'aa keessatti bakka dhukattee jirtu hin ifti jechaadha. Inni iyyiti bilbila keessan irratti. Kana dura mana nama wayii deemne jechaadha. Mana keessumminnatii mana namaa madaamii faana deemne. Gaafa mana san barri irra gahu bilbilli koon irratti iyye. Kaza madaam illee na laalte waan naan jenne kin narra akkanatti na laalte maal taate naan jette alaarmiidhaan jedheen hin himne beektanii akkan isaaniin hordofa akkan waa isaan irratti hojjetan kan hin barre jennee alaarmiidha malee waa miti jedheen achiin akka nan cufe seenee seetingii oofiin godheen iyyana irratti jechaadha. Bakka kameeraan jiru sana aga bira gahee dhaqee akkanatti irratti qabee girgiddaa guutuu akkanatti irratti qabee tanan akkanatti irra oofee irra gahee jechaadha bakka kameeraan itti dhufkamee jiru sana. Kameeraa sun tasuma waan inni ija gurraatti ijaarratan argitanii geengoo ijaarratan waan akkanaa tan haphii takkaan jirti jechaadha. Suuqqamtee achi keessa jirti. Tasuma ati kameeraadha jettee yaaddu fiishii yookiin silkii garaabaa elektirikiiti jetta malee tasuma kameeraadha jettee eegdu. Kazaa laalee tanan bakka micayyoo achi jirtutti hime beekta. Ishiin hin beektu hagarra. Itti mee jennaanii micayyoodhaan of eeggannoo taasisii waan akkanaatu jira mana kee keessa dheen.
ከዛ ሚጨዮ ሪፈቴ ክላሲ ሁን ኮቱ ክላሲ ማን ቡሉ ብቻ ናላሊና አንጀቴ ክላሲ እሺ ሴኔ ላለ ገሩ ክላሲ እሺ ሂንጅሩ ኬሳ በሪ እሺ ፉንዱረ ሂንጅራ በሪ ከራቺ ቲኖርሴንቱ ከነ ጉባራ አላን መከሰነ ዶንታኔ በሪ ፉንዱራ ዱራ ካሜራ ጅራ እሺን ዱራ ካሜራ ታኡ ሂንበሪ ጋፈ ዱራለ ፊሽ ወይሴ ደኩማ ናማ ጀዱ ከናፉ ሁንዲ ኬሳ ሸመረን ጎላ መዳሚ ኬሰቱ ጆል ኛታ መዳሚ ሲኒፊላን ኦስኪተኒ ወሪ ኛታ ኦስኪተኒ ወሪ ዋፉደተን አቢንቱን ኢሲኒፊ ጀቻ ገዲ ቡፋዳ ሁንዲ ኬሰኑ ሲልኪ ኬሰን ረዳቡን ቀብለን አቢ ጋፈ ረኮ ሲንረጋይ ጋፈ ወራበምተኒ ኦሶ ሲን ቤኪን ቃም ኬሰን ቁላ ሚዲያ ረሲን በይ ጋፈ ሰንቦው ጫላ ሀር እትፈየደሙ ቀብደን ቪዲዮ ከን ሀር ሼር ወሊፍ ጎዳ ሼሪ ወሊ ጎዳ ሸመረን ጎለ መዳም ጅርተን ሁንዲ ኬሰኑ ሼሪ ጎዱ ቀወሊፍ ሼሪ ጎዳቲ ቪዲዮ ከነ ሀገዱማ ኦፕሳን ጨቀሳቲ አካታ እትፈየደመ ኢሳ ቪዲዮ እታን ረታስኒ ሆጀዳ አከሚት አፒ ሰንበኔ አከሚት ካሜራን በካ ጅሩ ጅራቹ ዳቡ አከሚት አከ ኢትላሉ ቪዲዮ እታን ረተን ወራቤ ሲኒት ሙዲሰ ጀቻዳ አማ ከነማ አፒ ጀገዲ ቡፋዳ ዱርሳ አፒ ሱን ካስረስኒ ካይራ bilbila keessanirra isa qabaachuu qabda bakka deemte kamittu fakkeenya ijoo araboota faana iddoo ta'e way saafartanii hoteelota adda addaa faa keessa wajjiin bultanii gaafa jettan kameeraan mana san keessa jiraachuu dhabu bakka ati raftu san kameeraan jiraachuu dhabu mana fincaanii gaafa seentan osoo hin beekin achitti dhanna keessa waraabbamu faa kana ijoollee baay'eetu waan akkasiitiin lubbuu ofii odoo namatti ergeen beeku akkamitti ta'e jedhanii lubbuu ofii balleessantu jira jechaadha. kanaafuu odoon akkasiin irratti hin uumamin dursinee of eeguu qabna dursaati of eega viidiyoo kana sheer walii godha wal qaqqabsiisa hiriyoota keessanitti waan akkasiin muudanneef har of eeguu qabdan ijoollee baay'ee soosaan hin beekinam gisee madaamiin manaa baate faa viidiyoo rabbattanii lafa godhatan tiktokitti bosotu viidiyoo 10 viidiyoo 5 toru gisee madaamiin manaa deemte viidiyoo uffattanii qaqayyarattanii viidiyoo rabbattu gisee madaamiin gadi baatetti ani garuu viidiyoo gisee waraabachuu natti tolu yoom seetan beektani waytii madaamiin mana jirtu maaliif yeroo ishiin mana jirtu bakka ishiin teessan qulqulleessu garuu ishiin mana baate mana guutuu irra deemee waan qulqulleessuuf yeroon argadhu odoon ani qulqulleessuuf fixinatti deebiti yeroo yuu fixu manni guddaa waan ta'eef garuu ishiin mana jirtu bakka isaan rafassun naa ta'in qulqulleessu irra deebi'ee waan ta'eef natti tola viidiyoo waraabachuu gisee ishiin jirtu gisee madaamiin luka kaastee manaa gadi baate garuu viidiyoo waraabachuu hin danda'u hojii oduman hojjedhu natti dhufan deebi'anii lammaffaa kaza ijoolleen akkas gootaffaa amma gisee madaamiin gadi baate daddaftanii gara kilaasii keessa dhuftanii uffata qaqayyarattanii ba'u viidiyoo adda addaa waraabbattan sun kameeraadhaan si ilaaluu dandeessi ishiin bakka deemte kamittu iddoo hojii teettee mana namaa teesse bilbila ishee kanarra xalaftee isin hordofuu dandeessi yeroo san isinoo osoo hin beekni waan dhuftee ishee waan akkana siittin dubbattu silaaltee yeroo hunduma akkas goota siin jettee si oo waraabbattee gaafa baay'iste yeroo hunda deddeebitee viidiyoo akkasii hojjettu gaafa argitu ookisi saafarsiisti osoo ati hin beekin tikeetti kuttee gara biyyaa si gashiiti yookiin immoo rakkoon taani sirraan geechiste yookiin silkii sirraa fuuti jechaadha. Kanaafuu dursaati aappii tana buufadhaa akkaataa itti fayyadama isaa moo kutaa itti aanu irratti isinitti mul'isa. Ammaaf nu gaha laayikii godhaa viidiyoo kana sheerii walii godhaa hunduu dhaga'uu qabdan qimimoonni gola madaami jechaadha. Osoo hin beekin akka kameeraan isin waraabneef aappiin kun isin eeguu danda'a. Isin fayyada jiraachuu dhabuu kameeraa akkamitti akka beekuu dandeessan kutaa itti aanu irratti isiniifan hojjedha. Yoo nu hojjedhu kutaa itti aanu irratti akkaataa itti fayyadama aappii sanii naan jettan koomantii jalatti barreessan harki baay'een yoo baay'ate koomantii jalatti nu hojjedhu viidiyoo itti aanu warri jettan harki nu hojjedhu jedhu yoo baay'ate isiniifin hojjedha viidiyoo kutaa itti aanu irratti. Ammaaf nu gaha waan dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo biraatti nan gawwatti deemnu turtii gaarii laayik sheer sabiskiraayib gochuun irraa fatina. Ciao.